Ashamaa Kafoori akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horrii Miidiyaa kun qophii keenya SONAA Artii Torbanii kan tokko karaa Horrii Miidiyaa isiniin darbudha. Qophii SONAA Artii keenya irratti aadaa safuu fi kanneen kana fakkaatan godina Oromiyaa 11 keessa deemnee torbanii isiniif dhiyeessina. Har'as kunoo qophii SONAA Artii kan torbanii qabadhee dhufee jira. Qophii kana qopheessuun immoo hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa Dhabaati. Qophiin SONAA Artii har'aa Artiisti Falmaata Kabada guyyaa lama dura sirba Gammeetti jedhuu kan as bahe jechuudha. Sirbi kun egaa sirba jaalalaa akkasumas immoo sirba siyaasa of keessaa qabuu fi akkasumas immoo uffataa fi aadaa kanneen kana fakkaatan sirba kana keessaa argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa artiistii Falmaata Kabada sirba qeenxee akkasumas sirboota baay'ee yookaan artiistii gameessadha jechuu dandeenya. Akkasumas immoo artiistii Falmaata Kabada sirboota siyaasaa irratti keessumaa akkaataa biyya keenya keessatti jechuudha. Sirba siyaasaa sirbuun egaa kan inni beekamu akkasumas immoo sirboota jaalalaas baay'ee qaba, sirboota siyaasaas baay'ee qaba. Har'a immoo yookaan immoo guyyaa lama dura immoo sirba inni baafate sirba jaalalaa fi sirba siyaasa of keessaa qabu sirba gadi bahee baasee jira jechuudha. Kana keessatti egaa sirbi kun egaa sirba jaalalaa of keessaas qaba, sirba siyaasaas of keessaa qaba. Mee garuma sirba isaatti sin dabarsa. Egaa as keessatti egaa sirba Falmaata Kabada kana keessatti moodela ta'ee fi kan hojjete iftuu kan jedhamtudha jechuudha. Sirbi isheen yookaan dubartittiin ishee isa hojiraan sirbaa jirtu kuni. Sirbi kun egaa bakki waraabbii isaa haalaan miidhagaa fi haalaan kan namatti tolu akkasumas immoo beeladootaa fi uumama irratti hundaa'ee yookaan immoo bakkoota garaagaraa keessumaa gaarreewwanii fi kanneen kana fakkaatan biqiloota garaagaraa keessattidha sirbi kun kan waraabame jechuudha. Sirba Falmaata Kabada kana keessatti egaa bakki waraabbii isaa haalaan namatti toluu fi haalaan miidhagaa akkasumas immoo ergaa guutuu dabarsuu ni danda'a jedhamee yaadama jechuudha. Gaarii raffisee suuta dhufaa. Pantaleerraa fidanii dhiibora qomoo supheetanii yaama suphee eebbaa Oromoo yaashimbi irroowwanee waatee waanee bosonaa yakka funyaarreetti buugaa galchuu keetti keessan yaayyaa gololchaa meeqa dhaabaa nu tolchaa ollaan akkam bulte beeka akkatti bula baatu. Egaa Abboo gullallee tufaa nama gaarii raffiseen suuta dhufaa intala jechuudha yookaan immoo iftuu isa moodelii taatee faana sirbite kana keessatti nama gaarii raffisee suuta jedhee dhufaa jedhe. Saba keenya keessa abboo gullallee tufaa nama gaarii raffisee suuta dhufaa. 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 Egaa ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaatu beekaa jechuudha. Sirbi kun sirba jaalalaa yoo ta'u malee ergaa guutuu kan dabarsuuf akkasumas immoo siyaasa kan of keessaa qabuu fi akkasumas immoo ilaalcha gaarii akkuma jaalalaaf ta'e sirba yaada biraas kan of keessaa qabudha jechuudha sirbi kun.
Wayo gameetti bahe satti waarite. 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 Diramu bilo bilinji gameetti bahe satti waarite. Wayo gameetti bahe satti waarite. Diramu bilo bilinji gameetti bahe satti waarite. Wayo gameetti bahe satti waarite. Obdes fikicita jedhim sita gameetti bahe satti waarite. Wayo gameetti bahe satti waarite. Diramu bilo bilinji. Diramu bilo bilinji. Gowwarra dakale gamni dibicha kale. Egaa as keessatti uffanni shubbistoota yookaan mooreen isa jalaa shubbisan jechuudha. Anaan akka kootti haalaan natti toleera akka keessanitti hin beeku malee uffanni isaanii baay'ee kan namatti toludha jechuudha. Uffanni shubbistootaa fi bakki waraabbisallee akkasuma bakkoota mimmiidhagoo fi bakkoota namatti toluu danda'anidha jechuudha. Baakgiraawundiin artistii Falmaata Kabadaa miilana filatee ittiin sirbe jechuudha. Abbayyi hinan kasu afoo bullaalee bahe nama gaarii raffisee suuta dhufa. 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 Nama gaarii raffisee suuta dhufa. Nama gaarii raffisee suuta dhufa. Nama gaarii raffisee. Wayo gameetti bahe satti waarite. 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 Duumessa gooflee hanga eeguflee gameetti bahe satti waarite. Wayo gameetti bahe satti waarite. Diramu aga gadi rabbawaa. Egaa as keessatti sirba isaa sirba jaalalaa kana keessatti akkasumas sirba siyaasaa qaba akkuma jedhe kana keessatti egaa haqarratti walii galtee haga buusiyyoo bultee jedhee sirbe jechuudha as keessatti. Kanaaf sirba siyaasaa sirba jaalalaas kan of keessaa qabudha jechuudha sirbi artistii Falmaata Kabadaa jechuudha. Adiramu akka adirabawaa aduumessa gooflee hanga eeguflee aduumessa gooflee. Hanga eeguflee waaqni dadhabee rafuu dhugaa koo sirraa nafuu haqnis dadhabee nafuu gameetti sirraa nafuu. Afoo bullaalee bahe nama gaarii raffisee suuta dhufa. Afoo bullaalee bahe nama gaarii raffisee suuta dhufa. Afoo bullaalee bahe nama gaarii raffisee suuta dhufa. Afoo bullaalee bahe nama gaarii raffisee. Egaa as keessatti nama gaarii raffiseen suuta hidhee dhufa hidhee jechuudha artistii yookaan immoo moodelii isa kan taate jechuudha. Iftuutiin jechuudha sirba isaadhuma kana keessatti jechuudha bakkoota garaagaraa keessumaa Finfinnee dabalateedha jechuudha. Bakki waraabbii sirba miilanaa yookaan immoo gameetti kan jedhu sirba Falmaata Kabadaa jechuudha. Kanaaf artistii Falmaata Kabadaa egaa sirbituu yookaan immoo artistii gameessadha yookaan immoo artistii beekamtii guddaa qabudha yeroo durii kaasee hanga ammaatti jechuudha. Kanaaf sirboota gaggaarii sirbuu keessumaa sirboota siyaasaa baay'ee qabaachuutiin kan beekamu artistii Falmaata Kabadaa. Miilan immoo sirba jaalalaa fi sirba siyaasa of keessaa qabu ergaa guutuu dabarsuu danda'u. Kuno guyyaa lama dura baasee jira jechuudha. Kanaafis isinis warreen ni ilaalle yoo jiraatanii bareekoo entertainmentii jalaatti deemtanii ilaaluu fi ni dandeessu artistii Falmaata Kabadaa. Kanaaf artistoota Oromoo sirboota gaggaarii baasan jajjabeessuu fi bira dhaabbachuun waanuma jiru waan ta'eef kanaaf artistii Falmaata Kabadaa warreen ilaalle yoo jiraatanii bareekoo entertainmentii jalaatti deemtanii ilaaluu fi ni dandeessu jechuudha. Egaa sirba torbee kana yookaan SONAA ARTIin torbee kana artistii Falmaata Kabadaa irratti gameetti kan jedhu kan sirbe kana keessatti yookaan sirba jaalalaa kan sirba irratti. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa
Kopi SONAA ARTII torban kana kan hanga maatii daawwataa turtan ture. Kopi SONAA ARTII torban kana isiniif dhiyeessaa kan ture immoo allalisaa dhaabadha. Keessumaa sirba Artiisti Falmaata Kabada Gammeetti kan jedhu fi moodelii isa kan taate iftuutti kan sirbe kan hanga maatii daawwataa turtan ture. Torban kopi SONAA ARTII biraan hanga walitti deebinutti immoo qophiilee horrii miidiyaa waliin immoo turtii gaarii qabaadhaa.